dandeettee waan feetuun illee gootee fi argitee ta'ubsanis obsitee tagorsanis gorsitee ta dandeettee san booda yoo sirra kutte bar alhamdulillah tabar Jachi sanii odumatti gafta wallahi inuma gaabbitaati umrii kee guutuu gina waan dandeettee nama sanii godhi yogguu hojii jirtu san eegaa deemte booda waan takka hin jirtu kalaas dadhabdeetu yoomii nama kamuu bar dhagaa tokko yoo si baachisan bar haga baadhattee amma kenna farree biyya kenna midhaan kana itti fe'anii yoo dadhabde duubaatumaa maal godha dadhabde achuma ciistee tumamti malee inuma waliin kaatu so ilmi namaallee akkas haga dandeettu takka haga humna keetii ka dhussitus ka gorsitus himtee fi gootee fi yoo ofirraa yoo dadhabdee jette waa takka normaal inumaa gammaddaa iyyuu siin jedhu ani tiyyaa akkasitti beekaa. Aboodis jaalalta laala namni halaala jiru adda bahuu qabaafu addarraa kaasee narraan kaasi warra jala jirtan namni jaartii biyya jirtan adda baa bilaash halaaka waliin. Argafuuni kabajamtoota hordoftoota YouTube channel kiyyaa akkam jirtu nagaa keessanii ani baay'ee nagaa kiyya galata waaqaa ta'u daataa isinitti himuu dhufe jechuudha har'a wanti akkanaa kun haaraa miti daataa dhumaanuu jira jechuudha bahee jira manni murtii illee hin ka'a yeroo baay'ee jechuudha namoonni karaa seera qabeessaa wal fuudhanii seerumaan walii kuusuun daataa lakkaa'ameen ta'a jechuudha. Namoonni immoo akkasumattiin wal fuudhanii jaarsummaadhaan fixatanis jiru. Akkasuma namoonni immoo akkasumatti wal faana jiraatanii waggaa 3, 4, 5 jiraatanii too humtu gidduu isaanii hin jiraatiin waliigalteen illee hin jiraatiin wal lolanii adda deemanii isheenis iddoo biraa deemtu innis iddoo biraa deemu baay'eedha jechuudha. Baay'eedha dhugaa waaqa. Akka magaalaa Finfinneetti jechuudha. Akka magaalaa Finfinneetti daataa irraa kan bahee jiru namoonni seera qabeessa mana murtii dhaqanii walii kanii bara kana jechuudha. Bara kana qofti nama gara 500 ol 500 hin jenne bara 500 nama gara 500 oltu walii kee waggaa tokko keessatti daataa bara kana jechuudha. Nyaasee dhamdam amma waxabajjii dhamti kan bara kana jechuudha yeroo daataan isaa bahu kanaaf namni kallattii garaagaraatiin walii ka inni dabalataan rakkoo yeroo baay'ee kan uumu akka kotti baay'ina jechuudha parsantiidhaan yeroo kaa'amu dhiira jedheen amanan dubartii baay'ee obsiti dhugaa waaqaan ofirraa kaasee waan hin beekuuf jechuudha dubartoonni mana isaanii akka hin hiiknee fi jireenyi isaanii akka hin diigamnee fi jireenyi isaanii ammas gara duubaatti akka jalaa hin deebinee fi wal'aansoo baay'ee ni taasisu dhugaa dubbachuudhaaf dubartoonni. Egaa dubartii tokko lama ishee waanuma ta'e irratti dogoggora uumame akkasa waan ta'eef jettee dhiistu osoo hin taane isa dhugaasaa lafa yoo kaa'ame qabatamaadhaan jechuudha parsantiidhaan jechuudha. Dubartoonni baay'ee ni obsu. Maaliif deemee miidhaanis baay'inaan isaanirra jira waan ta'eef dhiibbaanis isaanirra jira waan ta'eef mana isaanii akka salphaatti hin hiikan. Mana isaanii hin dhiisanis abbaa manaa isaanii hin dhiisanis akka salphaa fi waan salphaa waan xixiqqishoodhaaf jedhames hin hiikan jechuudha. Mee fakkeenya tokko isinii hima akka isinii galutti jechuudha. Dubartii tokkoo fi durbi tokkoof dhiirri tokko ol fuudhanii turan. Inni hojii qaba. Hojii haa qabaatu iyyuu malee hojii guddaa miti gaa. Kun walii galatti biyya keenya keessa gaa hojii guddaa wanti jedhamu jiru yoo darbee warra mootummaa faana hojjetu yoo ta'e isaantu sirriitti fataa'ee jiraata malee normaalii warri hojii hojjetan akkana waan baay'ee ol kaafaman miti jechuudha. Isaan keessa namni kunis akkasidha. Egaa fuudhee hojiin osuma jiraatanii isheen baay'ee hojiin qabdu garuu hojii wayii galuudhaaf immoo yaaliirra jirti. Osoo akkas jettu ulfataatee osoo jirtu immoo badaa waliin galan beektu badaa waliin hin galanii namni kun wanta inni hojjetullee gabiisumatu galcha waan ta'eef galii badaa irraan hafu yerootti walanqatu jira jechuudha galiin isaanii kun waan ittiin jiraatanii kanaaf namni kun immoo amala dhaba. Amaluma dadhabaa kun baay'ee waan dhugaadha dhugaa sirii jedha. Amala dadhabaa
isheen immoo ulfadha. Ulfishi gara ji'a 6 ta'eera. Bakka namni ati faana jiraattu immoo yoo si faana hin haasofne, yoo si faana seera qabeessaan waan hundumaa hin goone, yoo bakka raha jedhama gar rahaa si hin kennine maal baay'een dhibbattu dhugaa waaqa osoo hin du'ee faan jettu sanuu ulfa garaatti baattee jechuudha. Ulfichi uumaanii ba'aadha hin baatta waan ta'eef dhiibbaa qabu ofiisaa si cinqa. Namni ati faana jiraattu immoo siin jajjabeessu taana wantoota garaagaraa bitaa mirgaa lakkaa'ee si dhiphisa taana nagaa siin kennu taana baay'ee tokko ulfaata. Dhumarratti garuu si dhiisee deemaa jedhaan. An si dhiisee man deemaa jireenyi kunis naan taane jedha. Otuma akkaseettu hin boossi uma gochuu hin dandeessu boossee ituma akkasaanii guyyaan shigee deesse jechuudha. Garuu waan ta'e hojii hojjechuuf immoo yaaliirra jirti. Deessee isheen deessee gaafa akkas guyyaa 10 ta'e waan akkasii oddoo isheen itti iyyattee hojii sana seenuudhaaf jalqabdu akka isheen deesses barameetu jalqabarratti birrii 16,000 kennameef jechuudha. Akka gargaarsaattis ta'ee mindaa keerraas hin kutama suuta jedhameetu isheenis waan dudubbattee fi rakkoo ishii birriin 16,000 galaaf jechuudha. Amma sanaanii deessee kaatee hundumaa gugguuttattee gara hojii ishiitti deebitee jechuudha. Gara hojii ishiitti seentee namallee fidattee mana ishiitti. Egaa isa booda maalirree isheenis hojii qabdi galii qabdi. Innis hojii qaba galii qaba. Isa booda maaltu ta'e nagaa ajaa'ibaatii mucaa isaanii guddifachuu jalqabanii jechuudha. Tasaa walitti bu'anii hin beekan. Isheenis karaa tokko hojii ishii dhaqxi, innis karaa tokko hojii isaa dhaqa. Jarri lachuu galgala wal argu. Kanaaf jarri kun lamaanii yerumatti wal arganii wal lolanuu hin dhaban. Wal loluu miti yerumatti sa'aatii baay'ee ta'anii haasa'anii waliin maal jedhanuu hin dhabanii jechuudha. Galgala galuu galgala moogaa hundumtu mana isaatii maal jedha haala keessa oolee haasa'a jireenya isaa haasa'a baqqaamas rotation akkasitti jireenya isaaniitti fufanii isiniin jedha. Yeroo baay'ee namoota kan adda baasu galii faayinaans kan jedhamu jira. Wanti mana keessaa yeroo walanqatu maal jedhu anamma yoomitti dhiphadha anamma yoomitti hin dadhabaa jechuu danda'a irreechuudha. Itti dhaga'ama waan ta'eef bakka yeroo baay'ee jedhu hin tabasaacaa beektu baay'ee dhiphata dhiiseellee deemuu danda'a mana sana dhiisee deemuu danda'a aarii dhangatee baduu danda'a. Kanuma kanaan namoonni walii kun kanaan dhufachuudha. Rakkoo akkasii yeroo baay'ee jechuudha. Kanaafuu dubartoonni immoo yeroo baay'ee mana isaanii akka hin hiikneef jireenyi isaanii akka jalaa hin bittinnoofne jireenyi isaaniillee gara duuba akka jalaa hin deebinee fi yeroo baay'ee wal'aansoo ni taasisu jechuudha dubartoonni. Kanaaf akka kiyyaatti yeroo baay'ee kan waan akkanaa dandamatu dubartoota baay'ee dandamatu mana isaanii keessa. Osoma gadi qabamanii osoma itti dhagahamu osoma hojii dhabummaan itti dhagahamu osoma galii dhabuun itti dhagahamu osoma nama harka namaa eeguun itti dhagahamullee baay'ee wal'aansoo godhu. Kanarra darbee yeroo humna isaaniitii ol ta'u wanti suni yoo dandamachuu dadhaban namni tokko namni haphiin jira haphii yeroo suniin jedhu namni dhiphina badaa hin dandeenye jira xiqqooma aaree namni dandamachuu hin dandeenye jira. Kana namoonni akkasii immoo dafanii warri gara maatii isaanii deeman jiru. Dafanii warri adda bahanis jiru jechuudha. Kanaafuu bara kana keessallee waa'ee akkasiitiin hojii dhabummaadhaan galii dhabummaadhaan shamarran keenyallee yeroo itti waan akkasitti galan hin jiru. Amma xiqqoo fooyya'ee jira jechuudha. Ofii isaanii gara of danda'utti malee gara gaa'ilaatti yookaan gara waan akkasitti seenanii yeroo isaanitti dhiphatan hin jiru baay'inaan. Baay'een isaanii even heerumni maal nu godha warri jedhan faatu baay'ee jira. Maal yoo heerumuu baanneen jiraannu mataa keenya of hin jiraachisnu warri jedhantu jira. Kunis deeggaramaa miti garuu inni dursu immoo of danda'uudha waan ta'eef jechuudha. Heerumni maallaa godhaan hin deeggaramu heeruma malee hin jiraatamuunis hin deeggaramu. Heerumni yoo dhaabbate fuudhaaf heerumni yoo dhaabbate immoo dhalootatu dhaabbata dhaloonni ittiin fufu jechuudha. Dhiirri tokkoof dubartiin tokko wal fuudhanii wal faana jiraachuun immoo dhaloota itti fufsiisuu jedhama. Kun immoo dirqama uumamaati.
namni tokko akka mukaatti dhaabbatee nafu dhiiras ta'e dubartii mukuu dhaabbatee biqilee damee baasa argitanii asiin damee baasee namoota boqonnaa ta'a aara galfii ta'a namni jala taa'uu danda'a qabbana gaaddisa namaa ta'a jechuudha akkanuma dhaloonni illee yoo walitti dhufu dhaloonni itti fufaa deema biyyis itti fufaa deema jechuudha iccitiinsa kanaaf hordoftoota kiyya akka fakkeenyaatti kana siniif fide malee viidicha kan siniif fide malee waa'ee jara haasa'uufis hin barbaanne garuu an kanaasee akka walii galaatti sinii haasee okay sinii galamti thank you